nama hagat nama kudhaniin keenya kana waamee faxachiisin keessi akkam dasa jedhee nama yoo namni nyaatu inumaa yoo taagarraa ani taa'ee adda kiyya nyaadhu san caala kana wajji nyaatu tura na nyaatameyyuu. Inni garee akkatti namatti tolu. Duraa yoo barateetti wallaalte malee osoo guyyaa nama yaabte tikiroo hunda gammachuu qabda. Inni jetteetu anuma takkitti kana caqacaqaa waan jechuudha. Nyaata kaan jechuudha yoo namni si bira jiraate. Sammuu jechuun tasgabbii si argata. Baay'ee namatti tola nama wajji nyaatu illee namallee nyaachisu. Baay'ee namatti tola yoo namni heddummaatee bara nyaatu. Garuu wanni nama aarsu akka ankiin biyya fudhu warra na jala nyaatan san qofannaa. Nyaatsi arallee waa nyaata sanii addaati. Har'a booda kiniin jedhanii liqimsuu yoo maaliif? Uummata wajji yeroo gatta'ee nyaata. Nyaata kee bootaa kennuudha. So waan kayrii tokko irra bootaa akkanatti qabattee bareedaa ture. Na argita. Egaa akkanatti nama kudhanii fi shanii tan waamanii nyaachisanii namatti tolu taate mana kana geettamu, kurfaa san geettamu, kurfaa achaam san geettamu, kurfaalee dhagaa geettamu. Guutuu itti namni uummata waamnee nyaachisan. Namatti hedduu waamtee yoo akkasitti nama hedduu kayaamtee baqarsiistaa sila bareedaa raanatti tola garuu immoo waan aftiraa dalaguun haalaan itti ulfaatu nama hedduu yaama. Maal cinqee beekame ana xiyyitii akka rokkeetti fiigatini asirraa uummata keessummeessaa garillee kushiinallee sibirallee waxillee walisiidhaa. Nasi gargaara hin jinkami. Alhamdulillah kamarabbii akkana si qajeelchi. Nyaata irratti moo? Nasi gargaara. Yoo akkas taatee yaadu. Na beekami nyaachillee si gargaara jechuun waan dargaggooti waan nama miseedha nyaata. Dalagaa gargaara garuu kushiin akkas waan dhiyoota nabitti sani raashina irra deebitee haaraatti bittu malee hin ga'u. Saniif siin akka bitee guuree si fida. Alhamdulillah kamarabbii si qajeelchi. Sanii si qabin guuree waan barbaade bitee si fida maal bita garuu? Waan akka dhiyoota nabitti as bakka san sitti siin qabin boru waati baate waan takka waan irratti guutuudhaan sitti. Boru bitaare? Yoo mati gaati. Gaafa guyyaa 15 illee soomana guyyaa 15tti nyaanni jijjiiramuu qabaa yeroo masal sitti maal akkati. Akkasi? Ayyeetu. Alhamdulillah. Rabbi si qajeelchi. Nadageta, amma fudhattee kuuftani. Boqonnaa fudhattee islaam gabbeeyti waan dhiyootan bitti kuduraaleen maamul dhumee waan takkallee jira. Kuduraa yeroo fidda dhiyootanatti gurguddisii kuntaalan fidi xixiqqeessteen fidini sunuu dafee dhumee garteemi. Amma illee guyyaa sooma yuunuun baas amma yoo. Kuduraalee heddummeessi fidi asiirota illee waan suppermaarkeetaa fi fiddu kanneen akkuma dhiyootanatti gurguddisii fidi. Nadageta arra ramadani guyyaa 13ffaadha. Guyyaa lamaan booda guyyaa 15 ta'ami achi booda nyaata jijjiiruu qabna. Marqa feetaa? Laa marqa maali? Maal beekare? Re'ee bittee fiddaree jirtu bittee sitti qallee achi booda sanii soommanna. Re'ee yettee? Lukkuun maal sittaati? Lukkuuni? Nyaata jijjiiruu jechuun lukkuun deebisuu siin jenne bira guyyaa 15 booda re'ee boonaa kan lukkuuma. Guyyuu lukkuu nyaanani soomana qixxeen booda mootu jijjiiruu qabna. 15 booda? 15. Gaa guyyaa 15 waan biraatti fedharra jechuudha? Re'ee qalta fittee? Akkasii? Ka. Achi booda 15 booda lukkuu qalchiisu ka qalchiisu hafee? Guyyuu re'ee qalchiisuu barbaada? Laa akka jechuu guyyaa miti. Guyyaa fittee qaltachuu osoo hin ta'in guyyaa 15 fiddaa hin qaltaa yoo isiin nutti mi'oofte itti ilaalle nyaannee yoo isiin nutti mi'oofte guyyuu bitta. Guyyuu bitta. Achi booda immoo ilaaltee laata dhiidarra na dhageeka. Dhiidarratti immoo tuyyuu qotilee wayii ilaaltee guuttee nu qabda. Qotilee? Guyyaa hidhamee takkitti sana. Oorruu kan qoteedha? Qallaffoo nyaannaa jedha. Qaltee nyaata? Dhiidaa bar guyyaa. Qotiyyoo qaltee nyaata. Qotiyyoon beekanatti Itoophiyaatti akka makiinaa ittiin beektu. Gatiin qotiyyoo asitti ittiin bittu Itoophiyaan makiinaa ittiin bittu. Ati maraatu lati kola yaadu. Duba waggaama tokko bisa. Sakkitti waan re'ee tole sin jenna utaalte qotii kutte. Bar guyyaa iddaa. Qotii irraa immoo guyyaa jaaffaa gaafa shawwaan dhumatu immoo gaala jechuun kee oolu. Waan akkanaa na seenam qotiyyoo yoo yaaddee jira tii yaadde qotiyyoo iddoo yaadde. Laa. Iddoo yaadde. Foon qotiyyoo iddoo yaadde. Baay'ee yaadde. Kalas.
Fakkii qotiyoo si firee duuba dhaabadhe mboo jira qotiyoo si iyyan. Tole. Maal godhaan sagalee isaa barbaade? Foon isaa Fakkii yaadee firee fakkiin ilaalta mboo yaadee akkuma naannoo see qabdu bira ilaalte. Qaruulee fayyada akkanatti waraqama san qalta jedhi fakkii isaa achi booda foon isaa immoo kiiloo takka hin ta'u. Ati immoo qoosaa jechuudha fakkaata. Dubbii jabduu fidde kaa? Haa amma kan iddeemi kan qoosaa jiisitti boodatti mari'annaa qoosaa keetillee suutatti ilaalla. Injarjarii meetii koo boqonnaa fudhee deema. Kamila. Sudah pilih. Fitah? Wah, udah fitah udah ketujuh. Pilih yang pakai insyaallah udah kecuali. Ayo, anak pergi tujuh pilih juga. Malin pergi demo. Ayo, ya jalan terlanjut mendalam lagi. Alhamdulillah, mana orang mesti dirama mirip seorang ambil bagian kerja untuk kerja jalan. Mal siapa kerja? Nah, nak kerja. Sehari safari pilih, kalau safari pilih, rus dijuru, rus enggak rus jiratik sini je lebih dekat terus. Bener das. Apa? Apa dia bibit? Sufra lefi lebar wan acumra kiti nabil bili wan iran fatah hunta yusti ma wan biyo bil bil teret naga fatah. Ayo orang bidu ti. Borsu ini dah. Karena mulai. Boleh. Anda mau dia bibit mana?
Ayah baru bisa lagi kan ini. Kuno berarti kanan dalaga. Yo saya angkat sini dah. Kuno, namus terbatas masa detam. Wah aja rayu angkat. Udah bala. Namus kita mau biasa taruh. Mesti gara-gara menyakiti saya sih kalau larut. Oh ini tak boleh tak keluar.